Hararge people is not Oromo. Faranji people. Ummata qarome. Ummata sanaxale. Mali qaroma. Tokkofa sihi afaan hin qabne manam afaan hin qabne afaan sitti gore ABCD abacaada fi uume. Taakka jedhe. Abacaada jenne barana afaanuma kennaan katamne dubbifna. Katiyetu kana eenyu si uume. Eenyu si uume. Rabbii miti bar. Rabbi hararge uume harargeen afaan si uumte bar. Rabbi afaan si hin uumne. Na abu sheklak. Warabbadha ijoolleen harargee bakka kana waan biraatu waraabdani. Tultullaa wajji. Warabbadha. Rabbiin harargee uume harargeen afaan Oromoof uumte. Sambooda akkam si goote. Abacaada jennee baranna afaanuma kennaan katabnee dubbifna. Osoo Rabbi harargeen uumuu baatte hoo yookii Gondaree taata yookii Gi'izii haasofta yookii Tigree taata waan ati haasoftu hin beektu. Yookiin waan ati afaan hin qabdu maal abbaa kee haasoftu. Eesh sanitti hin dhiibne. Sanitti dhiibne. Aboo uummata kana ammallee ija namaa harka namaa keessa ilaalin jedhanii alaabaa si uuman. Alaabaa si uuman. Oromiyaa katiyetu kana jaraat si sarare. Waan kana qofa godhuuf ilmaan gudeeda isaanii keessaa bayan miliyeenan itti gabbaran jechuudha. Waggaa 150. Miliyeenan itti gabbaran. Amma gizee isin uf bartanii afaan keessan bartanii aadaa keessan bartanii